ganda duwwaa tokko eenyu 81 yookaan maal jennee yaamna 02dha 81 jedhamee beekamu jechuudha asfaaltii kana gubbaadha. Asfaaltii kana gubbatti kun lafa mana kana jechuudha. Manni guddatu keessa jira mana nyaataa kana bira kaaree 250. Kun mana kana jechuudha yaa'u manni mana guddaa duriiti hoteelota fi waan barbaachisaa ta'eef kataa'uudha. Sarvisiin kun illee keessa jira. Miliyoona 3,500 jedhanii. Macarashaan kabbaa innuti ana yorreessumoo. Argina hin mul'ataa keessa seenaarraa. Man hin diigani warri fooqii kaaseedha. Ijoollee Ameerikaa jirtutu bita malee amma. Ka Saawudii keessa jiru kanan bitu. Sarvisii kana. Kaaree 250. Asfaaltii gogaa kana irratti kunoo kaaree 250 mana kana ofirraa qaba. Waan barbaadaniif fooqii barbaadaniif ta'a seera guutuu qaba idaarraa bilisa miliyoona 3,500.